Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo jirra jirtu nageenyi koo bakkuma jirtanitti faca'ee isin haa qaqqabu jecha barnootaan walitti deebinee jirra. Okay, obboleeyyan kiyya linkii garaagaraa YouTube irratti akkamiin kaa'annaa warroonni jettanii fakkeenyaa fi profaayila kan keessan kana jala yoo seentanii bifa akkanaatiin linkii garaagaraa YouTube keessan jala kaachuu barbaadan jechuudha. Linkii garaagaraa kan Facebook ta'e kan Telegram kan waan barbaadanii akkanatti akkaataa itti kaa'attaniin isinittiin mul'isa. Okay, warroonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatanii seenaa subscribe godha. Silaa Oromoo wal guddisuun beenyu like share lama godhuun beektanii yoo isinitti tole mumkin share godhu yookaan like godhu follow godhuudhaan usu nama jajjabeessitanii bareeda isin nama jajjabeessuun beektan Oromoon kanaafu yoo isinitti tole mumkin follow godhaati barnoota gaarii irraa argattan jedhee yaada. Okay, gara barnootaati isin daba okay. Google Chrome namni dhaben jiru Google Chrome kana keessan seenna erga seentanii akkana isinii fida YouTube keessan seentu erga akkana isin seensise mallattoo search kanarratti YouTube Studio jettanii ni barreessitu. Bifa kana YouTube Studio jettanii ni barreessitu. Okay, erga barreessitanii akkana isinii bita. Okay, erga kana si fide tuqaa kana sadiin tuttanii asiin desktop site kan jettu tana itti banattanii opsaan eeggattanii okay, erga kana isinii fide bifa kana YouTube Studio keessan yoo isinii fide mallattoo tana jechuudha. Isi tana mallattoo doolaaraatiin gadaantu tana ta mallattoo akka waan wanni ifuu ofirraa qabdu sana gisee takkaaf gadi tuqna. Okay, erga gadi tunne akkana nu fida. Erga inni akkana nu fide asirratti kuno light jedhee branding jedhee basic info kan jedhu kana asin kana tunna jechuudha. Okay, erga akkasitti tunne bifa kanaan nu fida jechuudha argu jettanii erga bifa kanaan nu fide linkiin kan amma achitti kaa'ee jiru kuno bakka kana jira jechuudha. Fakkeenyaaf linkii kuni kan jalqaba kan YouTube dhaati, kan lammaffaa Facebook page dha, kan sadaffaa linkii Telegramati, kan arfaffaa immoo linkii TikTokiti jechuudha. Innaa bifa kana irra deebisuu barbaadan keessa akkana isiniin fidu kunniin arfan hin jiru bakka linkii jettu tana qofa isinii fidaa jechuudha. Isin maal gootu add link kan jettu mallattoo ida'uu ofirraa qabdu tana qubaan gadi tuqxu. Okay, bifa kana isinii fida yoo isin akkasii fiddan asitti kan jalqaba kanarratti maqaa channel keetii yookaan Facebook keetii yookaan maali keetii yaani isintu beekamire fakkeenyaaf yoon kan Facebook maqaa Facebook keetii asii barreessuu barbaadde maqaa Facebook keetiin barreessita. Fakkeenyaaf kan kiyyuma kana fakkeenyaaf akkana yoo barreesse akkanatti yoo barreesse afoo garanaa kanan dhufe linkii Facebook kiyyaa bakka kana isin agalu linkii waan barbaadan sanii afoo kanatti galchitanii jechuudha. Linkii copy godhatanii dhuftanii asii galchitanii jechuudha. Okay, waan tokko copy godhadheen dhufa linkii tokko copy godhadheen dhufa isin mul'isuuf jechuudha. Okay, fakkeenyaaf linkii ma tokko copy godheen dhufe isa kana asirratti paste gootan copy sanii jechuudha. Copy waan isin barbaachisu anama fakkeenyaaf kama Facebook lammata irratti posting godhe kuno akkanatti naa fidaa jechuudha. Erga akkana isinii fide linkii 5 6 haga 10 yoo barbaadan waan qabdan ka Facebook kan waan isin barbaachisa jechuudha. Bifa kana erga gootanii publish kan jettu tana jira asin publish gootan. Erga publish gootanii kuno save isinii ta'ee jira jechuudha linkiin keessan.
asitti description box keessan jala yaada barbaadan asii barreeffachuu ni dandeessu. kun baay'ee isin fayyada jedhee yaada warri YouTuberii qabdanii. Okay, akka amma linkiin kun itti nu deebi'u laaluuf asiin view channel kan jettu kana amee channel keessa seenne isin walumaan laallaa jechuudha akka irraa deebi'e. Okay, asiin linkii argachuudhaaf Oromoo koo subscribe godhaa kan jedhu kanuma akkana kubaayyoo gattu kee bifa kanaan naaf fidaa jechuudha. Kun Bariisoo show jedhee Facebookaanis jala kanarratti naaf fidee jira jechuudha. Isinii galee obboleeyyan kiyya. Linkii barbaadan achirratti yoo galfattani bifa salphaa ta'een linkii waan barbaadanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan Facebook irras linkii original akkamitti kaa'attan warri jettanii barnoota itti aanu keessatti isin barsiisa. Fakkeenya profaayila Facebook keessan keessa seentu profaayila jala seentu. Akka fakkeenyaaf kun asitti linkiin kun linkii original jechuudha. Kaargoo jettan kun youtube.com kan jedhu kuni linkii isa original jechuudha. Bifa kanaan waan barbaadan jechuudha argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkanatti akka ittiin kaa'attaniin isin barsiisa. Barnoota biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nu tura. Yoo isinitti tole isin gammachiise share like gochuudha obboleeyyan keessan biraanis gaa. Keessayyuu warri YouTubeera fayyadamtanii wanni kun isin fayyada jedhee yaada. Akkasii silaa subscribe gochuu namaan beektanii Oromoon. Akkasii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.